maal taate? Maal barbaaddeet? Lammaffaan biraan sin gaheessiin hin jennaan dheengadda maallaan jettee turte. Sababa keetiin maatii afaan ol dhabeen ture. Kana buddeen biraan gaheessiin hin jennaan maal gocha na bira geesse? Na jibbuu keedhaa? Ayis jaallachuu koon. Dhugaa? Hafaaffaa. Maal fakkaata horii wayii. Lammaffaan afaan hin deemne isheeti. Nagaadhaa? Nagaa jirtu. Akkamsen? Fayyaa nagaadhaa? Nagaa. Waas gaafadhu. Na gaafadha. Yeroo tokko wayii na gaafattee turte miti? Si gaafadheen ture. Si dideen ture miti? Na arrabsiteeyyu. Miti? Amma garuu nan gaabbee wantichatti beektaa? Nan gaabbee tole siin jechuu barbaadeetan. Tole naa jetteere? Mudhigo hidhadhee jireenya foktumsaa kufaatti godhisee abdii ofitti odeessaa bila har'a dhisee kufa borii dhaalaa uumaa goganee ta'eera mabshaalaa. Akkam? Nagaa. Jirtaa? Jira. Maan argee dhume moo numa dhaabbattu? Teessoo? Jira. Jiraa? Jira. Dhugaa? Maatiin jira? Maatiin jirani? Jira. Maal fidu? Jirani? Maatte? Maal si fidu? Maal tura? Waa biraa maal turan? Araqee fi farsoo jira. Argee farsoo jira? Maatiin jiran jettee? Jira. Haa ta'u. Boodas waa fidda. Argee miti. Araqee amma araqee fidu. Isa kam dursuu wayi? Inni kaan kan. Maatiin jiran miti? Kam dursinu de? Argee wayyaa maal? Aanu jira araqee. Araqee wayii farsoo naaf. Kan biraa hin jiru? An biraan jira araqee. Ati jirtee? Ani jira. Jirtee? Araqee fi farsoo jira. Ati dura dhufta? Argee miti. Araqee fidu. Araqee farsootu jira. Isa tokko miti. Araqee. Argee fidin jedhe. Shinaan fida. Abbaa araqee. Argee? Fiidime. Qodaa argee dhunaa bidde. Araqee miti dhugaan barbaadde. Lakki. Nama akkamiin namatti qaba? Kino. Xajjee dee maqaan kee xajjiiti. Saxaxaccatu maal barbaadde? Nidduu dee wajjin argee. Nidduu? Xajji. Argeedha. Araqeen akkamitti araqee? Namni jirattee? Injiru ani jiraani nama miti sitti mul'adhu. Ati jiraachuu waan guddaadha. Ati jiraachuun gaadha asitti. Eessa deeman? Mana gaddaa? Injiraan mana gaddaa maal? Injiraan dafanii dhufanii? Hin dhufanii. Dhugaadha. Maal barbaadde? Araqee? Ani isaanii hin barbaanne. Isaan deemuun isaanii caalaa gaarii. Dhugaatiidhaaf naa mijata. Kana jedhu manni siree jirees? Manni siree maali? Namichi kun qarshii koo naa kenna. Qarshii jettee? Qarshii kenna namatti hin dhufu. Qarshii mitiiti. Ana waa biraa hoosiin kenna maaltu si dhiphisee hin jedhamu. Qarshii kennu waa biraa maal naa kennite? Waan si kennu baay'ee jira maal siin galuu? Maal naa kennite? Siin galuu dubbin? Maal naa kennite waa biraa qarshii ittiin dhuddee? Sii kenna. Ana dhaqee amma ittiin dhuddee fidin jedhe. Waan si kennu baay'ee jira. Maal kennita? Qarshii. Qarshii. Ukkoo fidi qarshii. Fid! Fidi qarshii. Ajjitu. Caccaju maal barbaadde? Ashanaananaa. An ajjituun dhiisu bashaatuun dhiisa malee. Kana jedhan. Maanatti jettu maalidha? Heerumteettaa? Isuma dhugaa sakkarte maal? Namni jiru? Injiraani si'amee qasitti. Araqee dhugee fixeera? Waan nyaata baltu jiran.
Maan farsoo si fidu farsoo. Farsoo maalum godhaan jedhe. Maal si fidu? Maal si fidu? Namni jiru hire. Injira. Maarre. Maal si fidu re? Namni jiru itti miti. Injiraani maal si fidu re maal? Maarre jedhe. Ilaame. Maali? Siyaasuma bara kanaa taate deebiisiin galuu dubbi. Maan. Farsoo naan istara kee dhuge maan yoonni fidu? Ati jirta miti? Ani jira. Sireen jira? Sireen maali sireen hin jiru? Amma jira. Diddeen naas tanima. Maal natti himtan jiru? Jiru? Hin jiru. Baasa wayyaagee. Kana siyaaf wayyaa baase? Achiina? Baasa wayyaagee jira. Isa siyaafee? Sadafi. Biqilaa na dhaabuuf surree baase. Jedhee osoo biyya kana waliin ga'e baay'inarra. Ati maaliyyuu si gaafatan usiin ija yoo barbaadde. Baasa wayyaagee. Baay'inarra. Baastu? Maal jette? Baatamoo narraan baatu. Jedhee biyya kana osoo ga'e ollaa kana muloo sitti waan. Maali jiitan jedhe? Baay'i. Maaloo fincaan na gaara maali jiitaati? Dhimma kee qaba. Kun sakkaaraan hin ganda baay'i mana kooti. Kottee ergaa sin ga'e lammaffaa. Xajjitu intala haadha. Ajami baay'i mana kana narraa baay'i. Narkaan baatu. Baay'i. Haa ta'u. Maali kun sakkaaraami? Ya badi tiba. Nambar mana dia tanjur ada kayak ini kesan je. Osoo seendur. Addunyaa kanarraa bu'u. Maal godha abbaadhi? Maal godha? Haadha diimaa maal ta'ee du'e? Abbaan maal kinoo eeggaddaa? Siin gaafadheen. Takkaa du'een beeku reefuma du'aayi. Maali bilbilaan maal ta'an? Maalan dubbadha kana otoo biyyuu maala lubsuun sattafee biyyaa fallola jedhee deeme. Bahee karattafee abbaa diimaa qabu. Waraana deemee? Gootatu biyyaaf du'a. Otumaan biyyaaf. Gootatu biyyaaf du'a. Akkasumatti akkuma waaqessatti fide dubartootuma sanitti illee. Abbaan diimaas goota ta'ee Dubartoota moo? sanitti illee du'ee jiraate. Reeffa isaallee dhabuun dhawwalladhan ture. Bara dhiirri meeqa guutee abbaan diimaa biyyaaf du'aa dhaqe? Maan deemirre? Karaa isaa Gondor jennaan hin dhiise Erga kaan. gootummaa qabatte. Haadha diimaa moo'innutti ilaannee deemna. Mandara keessaa yoon baateet. Haadha diimaa moo'innutti ilaannee deemna. Bulbula. Oo? Namni farshoo bitu jira. Hin gaafannaa barbaadanii akka ta'u. Immoo farsoo mana gaduu dhuftee gammachuudha garuu. Nama baay'eetu as jira bara. Hin gaafannaa Amma fidan. akka gootu namicha sachi taa'ee boosa na gaafatu. Isatu itti gaafatamaa dhimma du'aa. Dunkaana isaa dhaabe. Farshoo bittu. Keessummaan sun ittiin gaggeeffamtu silaa kanaa dhufu. Namni dhumtu silaa mana jiru hin beektu dhaquu fidaa ta'u rakkoon hin jiru. Qarshii kenna. Agattaa jiru siif kaffalama maal taate? Qarshiin kennitanii? Fidii siif kaffalama deemi. Kanaaf Ati birrii yoo argite malee hin fiddu farsoo? Ayi naggaadee farsoo. Nagaa jirtu? Nagaa jirtu? maal dhagaadha? Nagaadha? Nagaa jirtu? Abbaa farsoo? Akkamiya? Nagaa maaltu jira? Farsoo kee Nagaa maaltu jiratti? bulbula hin teessee kaabbe. Waa'ee keessantuu yoo dhikanaa ta'an jiru. Maaltu ta'e jedhama? Gadda koo dhuftamoo gammachuu koo dhuftanii? Nagaadha? Shamarran babbareedduu jira irra. Abshaaloo. Gaddarran jira Abshaaloo. Gaddarran jira. Maaltu ta'ettanii? Kuni amma na biraa raqee dhugee maal jettaa? Kuni amma bahee nama biraa raqee dhugee. Raqee dhuguu jalqabe. Nambadi.
Isa bu'aati immoo. Maaltu ta'e jedhe? Mana farsootii dhuftamu ati inni teessee nuti qoostu kun. Gammachuu keebsachuu dhufte. Nama- Madde. Abbaan diimaa hin jiru? Qaroo saba. Akka Abbaan biyyaatti nama nu ilaalannutu godaan. Hin du'e? Abbaa diimaadha? Biyyoon itti salphatu. Gurbaa kana narraa baasa. Wannan taane na dubbisuuf Boo'icha irratti hin argamu deemaa jedhe abbaan diimaa. Otoon gaddarra jiru hunda biraa na dubbisuuf deema narraa baasa. Jajjabaadhu haadha Abbaa diimaa. farsoo? Jajjabaadhu ati immoo. Nagaadha? Nagaa maal? Farsoo kee akkamii? Bituu dida. Bituu didanii? Farsoo bittanii farsoo dhumnanii asitti. Farsoo barbaanne. Nani eebbifame barumsaan naan jechaa ture si qo'achiisa naan jedha sayyuu baay'ootiin si qo'achiisa naan Maal jedha. kana sankaaramii ganda ammaa dhaqee dhugee ba'e mana kooti. Maal eebbifamu? Namnis dhibee kaa farsoo nurraa bitu. Bulbula Jaarkaanii farsoo baattee madeemtaa halkanis guyyaas. maal hin jiru bara hin jiru amma torbee kana keessa waa tokko hin dalaganne. Kan du'e namame maal seetanii? Dhugaamo? Baaba gaasi yookaan maal keessa jirraa sunumaa kan ba'e lubbuu namaati. Dhugaamo? Anaaf naa galuu didee dhukkub farsoo na gadatan. Eenyu eetan? Eenyu eetan? Du'i ati jirtaati immoo. Ollaa akka Maal waaqayyo uummata kana keessa ol na fudhata. uummata kana wajjin na jiraachisa kun gaddi koo gammachuu isaanii. Ani kun eega torbee tokkooti ijji namadde galgala namtu Maaloo jaambadin. Abbaa diimaa du'e? Abbaa diimaa du'e? dhufanii gadda koo irratti qoosu. Abbaa diimaa Anna du'e? biyyuma kana hin deemu. Abbaa diimaa du'e? Ashanaanana abbaa diimaa du'e? Ashanaanana abbaa diimaa sokke? Miseen qofa dhugatu qaba. Ashanaanana jedhaa misinis. Ashanaanana abbaa diimaa du'e? Ashanaanana bashaatuu dhiisee du'e? Kana jedhamu inni dhiise kaa bashaatuu dhiisee sokke? Yaa biyya narraa baasaa yaa warra kana narraa baasaa. Jaarsummaa dhufte moo ati waa'ee bashaatu waa'ee abbaa diimaa maam. Ashanaanana abbaa diimaa du'e? Ashanaanana Narraa baasii yoo akkasuma. kaleessa boqotee? Qa'i bayi. Ashanaanana Qa'i bayi. Gadda koo kophaanitti Qa'i bayi. bayi. Mana keenya mana gaddaan gootu. kam jiru isaan kun yaabbe jiru Torbee tokko guutuu amma nani taa'ee kophaa koo gaddu kun nama Obboleessi. tokkicha kana na faana ta'a. Si- Har'a gammachuu keessa Ashana. ibsattu torbee tokkotti baatanii natti Abshaal. dhuftan. oh Abshaal oh sammuun kee xiqqoon tuqame. na tuqxe intala tokko na tuqxe mana dhaqeen ture na tuqxe yaabbe natti buute dhugaa Amaanu'eel si haa geessu nure. amanne leenyu ashanaanana abbaa diimaa du'e Maal jechuudha isin kan gadi namaa jalatti qoossan. Xiqqoo sammuu qabdu garuu Farshoo hin dhiistanii? bineensis Farshoo! Sirrii kenna. sammuun kee hundu maraataa wayi warra sammuun tuqameedha. Sammuun isin hin tuqamu farshoo bitaa. Baay'ee duraa kan jirru mana gaddaati. Kan jirru mana boo'ichaati. Kan ba'e lubbuu namaati. Maarree farshoon hin bitamu mana gaddatti. Sammuu kee keessa kan jiru waa'ee farsoo qofa. Hin fayyisan. Farsuma kee deemitu hojjetan. Sammuun keessan hin fayya gaafa farshoo bittan. Ilaa bayi. Osoo walitti hin dabarre bayi si. Qarshiin qabdanii. Bayi jedhame. Walitti hin guurre. Bayi barsa. Qarshii walitti Sin barbaade maammoon. Sitti naasoo natti naasan. Qarshii walitti hin qabne. Nama akka miidhati. Walitti hin qabne qarshii. Maal haasoo barbaaddaa? Hawaasni walitti hin guurre. Maali? Bitadha. Waanuma jiruun bitadha. Ilaa maal taatan jirana? Kuni mana gaddaati. Kan jiru mana gaddaati. Yoo jaalatte haadha kana. Yoo jaalatte obboleewwan kana waan qabdu qabadhu koottu. Qarshiin qabdaniiti. Farshoon bitattanii. Isheen maal qabdu? Narraa baasaa rabbiif sodaadhatti maaloo na. Rooroon akkasii maal barbaachisee mana kana keessatti garuu? Ilma koo narraa deemi. Bakka inni du'eera waan ta'eef akka barbaadde jiru horrisuu barbaadu seerri jira. Waan diima qarshiin qabu. Dhaqee jibatti gaafadhu. Hundumtuu hin darba hundumtuu. Obsa. Obsa guddaa barbaada. Kanaan booda waaqayyo si jira. Anis jiraaf. Homaa yaaddeen. Rabbumtu obsa Anis bukkeen dhaabadha. Anis malee maalan jiru qabaatti. Haa ta'u gaa galgala namni hin jiru fakkaata galgalumaan deebi'eessuu badhaadha deemaa nan dhufa qeenan marsa nan dhufa qeenan marsa. Maaltu jira sitti fakkaata adda deema. Namni hundumaa yookiin waanuma ammaa agarte kana. Aduu abbaan manaa namarraa aduu hunduu nama cinaa dhaabbachuu irra shira namarratti yaadatu jaala. Siif galee dheetan yaada. Ati hundumaa hin hubatta. Ati hundumaa dhiisi obsi. Galatoomaa hundi keessanuu gadda kootti na bukkee dhaabbattan.
Dadhaboo. Siman jajjabeessa akkamitti dhangala maal jedhee dhangalaanis manatti maal jedhee dhangala sin jajjabeessa. Tole kaatis galatoomii baay'ee na rakkattee Dhugaadha dhugaadha dhugaadha. Bukkeedhaan badin Hin badu laqa ammayyuu hin deemu osuman turu sin jajjabeessa. Eessatti si gatee deema mana duwwatta si gatee deema. eessa xareeti eessa raquufi Sin jajjabeessaan jedhame. lakki jajjabaadhe galatoom jajjabaadhe kottu mani jajjabeessi galatoom jajjabaadhe. Abboo ban maal taatan ban hin jedhame. Haadha maali bani maal taatee ofii. Jajjabaadhe na bukkeedhaan badin maali eessa raxxa maal gootaanu manaan qabu. Maal kophaa sogaa bultee seexannu jinniinu nama rukuta maal taate shaggaa muti lakkii Attis maal taatee narraa deeme abboota maal taatee beenu lakki aan kopha. Nama dhiisee mana kana lakki dhiisee ba'a. ati ba'urra anuma sii baaka arga jettees bakka ishi Homaa beena gadda keessan mana gadda keessan. waaqayyo kaa jajjabina sinaa kennu. Biyyoota hundaarratti beekamtii qaannoorratti mana uffata ammayyaa fi aadaa nus lammifaashin ogeessota muuxannoo waggaa dheeraa qabaniin tajaajila isaa kennaa kan jiru yommuu ta'u yeroo ammaa kanatti tajaajila inni kennaa jiru uffata guutuu dhiiraa uffata aadaa akkasumas cidhaa fi eebba sagantaawwan garaagaraaf ajajaan ni dhiyeessa. Manni uffataa keenya kan adda godhu biyyoota akka Arabaa fi Ameerikaa keessatti uffata guutuu erguu irratti argama. Maarree isinis biyya barbaadan irratti ajajachuu ni dandeessu jedha. Teessoon furii bulchiinsa magaalaa Shaggar gamoo muddiin darbii lammaffaa irratti argamna. Akkasuma lakkoofsi bilbilaa duwwaa 94911 yookaan duwwaa 914678791 irratti nu bilbiluu dandeessu. Mana uffataa nus lammiffaashu lammii hundaaf. Mana uffata aadaa fi ammayyaa Islaamii faashin bakki argama keenya bulchiinsa magaalaa Shaggar furii gamoo muddiin darbii lammaffaa irratti argamna. Warri ajajachuu barbaaddan biyya alaas kan teessan biyya keessas kan teessan bakka isin jirtanitti isiniif qaqqabsiisna. Waan barbaaddan nu biraa argachuu dandeessu. Waan aadaa wal qabate hundumaayyuu nu bukkeedhaa argachuu dandeessu. Miidhaginni nagaadha. Nagaan boqonnaadha. Boqonnaan simboodha. Maarree bakka deemtan hundumatti simboo akka argattaniif manni miidhagina rifeensa inkoo tajaajila rifeensa sirreessuu fi qulleessuu akkasumas dibata adda addaa biyya alaa keessaa galanii miidhagina ajaa'ibaa isiniif gonfachiisa jedha. Mana miidhagina rifeensa inkoo teessoon furii bulchiinsa magaalaa Shaggar fuuldura gamoo Kookeetti baankii Oromiyaa irra keessan darbii tokkoffaa mana bunaa Rohobet cinatti argama.